السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبت طفلة وتضحية على تمام كبجمو. أخذ ما فيديو وانا دادا قبلني ولكن دي بنيتي حق تمر chat تكون سنتني لايك وشير سبسكرايب قولوا غير من جهة ناس نجا. وهي جماعة رتنا من هدو والكبير رجل كني كافية دادا وان ورني كراكرات رجل. خنا يرا ولا ما يندرني ولا بتي والغلفهم من كمي ولا فني وانا كنا حجة من جوا تيجا كتو فيديو كنا كبتة سنجا تري جاي تقول. Namoota hanga kanarraa nama sadii afur hanga sheekota hedduu kan ta'an ulamaa'ota Harargee akkasuma hambaalee hunda viidiyoon isaanii walitti qabee isin geessee jira. Hanga xumurchaatti immoo afaan irratti taasisan isin jira. Hayyamee jalqaba irraa kan irraa eegalu sheekaa kan jedhamu kan waliin Sheekh Jamaal Haajii irraa eegalla afaan irratti taasisan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تربية قنوان كنا ولي قدر بوم جروني قرداني مي وايا جمادا يرو هندا نرفا نغا تقومات تتوكي غاسا أرى وانين رجاء اسم قدو فين دو فيرا مالي رجاء اسم قدو دادو في خاجما كما مبانون خاجما هن كماني خان نما جما كما وارك خان نما جما كما وداغي ربين الرجاء اسم قدا mee asumatti naa deebisaadha nama jimaa qamee fooqii irraa utaaluu dhiisi booyuma takka tan irraan silaa utaaluu hin dandeenye nin utaala je'ee meelli gama gahuu fi dhabee sababa jimaa qamee mirqaaneetiin walakkaa tan akkufe takkaa dhageessanii. Viidiyoowwan haala kanaan hojjetamaa jiran jechuun namni yoonii kan jimaa qabee kan rakkoon isaa irra gahu ta'e haala kanaan fooqii irraa if garagalchaa fooqii irraa darbamuun maal ta'a namni immoo dubbii akkanaa akkamitti haasa'u jechuun kan Sheekh Jamaal gaa mira jechuudha akkuma waan isin argitan kana aaruudhaan jechoota aaruudhaa kana hedduu dubbateeti kan inni jiru. Kana qofaa miti jechuudha haalaan dheereessee jechi inni dubbatee fi wanni inni waan hedduu dheeraadhaa jechuudha. Wanuma akkasuma nama goosisuus garuutu wanni takka akkaataa itti deemtuu fi akkaataa itti deemamtu qabdi jechuudha. Akkamitti akkasuma ta'a osoo hin taane namni tokko wanta amalaa jiru tokko osoo akkuu fayyadee fi afaan akkamitti dubbiin sun taatee jee hordofuu hin qabu jechuudha isin eegate. Garuu immoo wanni taa'ame sunis taa'amte karaa itti taa'amtettis taa'amtetti namni argeetinis ilaaleetis birallees dabalaniiti kan jiran jechuudha namoonni hedduun. Wanni sun haalli isin taa'amtes haala namoota hedduu ajaa'ibsaa jiru. Viidiyoowwan ulamaa'ota biraattis kan adda addaa ni jedhamee viidiyoo wanni tokkos isinitti agarsiisan isin jira. Hanga xumurichaatti osoo eeguutti qoobatan haabsaa. Hayyamee viidiyoon haala akkasiisanis hedduu jijjiiranii mee viidiyoowwan kanaas waliin daawwannee dhiyaa walitti deebinaan isin jira. Hanga xumurichaatti na waliin daawwadha. Namoonni garaagaraa viidiyoowwan hedduu waan hin qabne jechuudha ta'an Abdusalaam Haajii jechuudha. Sheekna kan jaalatabaaf kabajamaan kan irratti maal haasa'u kan jiru na waliin tursiisaa. Egaa walitti duultammaa maqaa nu dhawattan Hararii fi Arsii jettanii Harartu kana keessaa harka qabaa? Arsiitu kana keessaa harka qabaa? Haashaa lillaahi. Nu bakka buutan salaataan nu bakka bu'a. Sooma zakaa fi hajjiidhaan umraan bakka nu bu'a. Karaa nagayaatiin waan yaaddan hundatti gayuudhaan bakka nu bu'a. Leelii dhaabachuudhaan imimmaan rabbitti booyuudhaan daarusalaamiif qophaa'uudhaan bakka nu bu'a. Misooma irratti bobbaatanii abbaa qabeenyaa ta'uudhaan bakka nu bu'a. Harka qullaa surree citteen kijibaaf waanyoodhaan dhalaan dhiira malee dhiirri dhalaa malee dhaabachuu dhabuudhaan onlaayina irratti ol baatanii dhalaa leellisuuf dhalaan dhiira leellisuudhaan rimayaaf dhalaan mar'achuu fi kormaan barooduudhaan nu bakka buutan nu ummata Muhammadii sallallahu alayhi wa sallam. Akkuma ammaa ta'e jechuudha waliin ilaallee waliin daawwannee argina kanatti Sheekna kan Sheekh Abdusalaamaa jechuun dubbatan jechuudha. Nuti jee namni hundinuu kan bakka nu buufatan galtummaa osoo hin taane gosummaa takkittiidha osoo hin qabaanne Hararii fi Arsiidhaan miti Hararii fi Harargeedhaan miti Harargee fi Arsiin hin qabu jechuudha galtummaanii fi shari'aa keessatti jechuudha. Karuma biraatiin koottaadha. Karaa nagayaatiin namoota karaa salaataatiin karaa hojiidhaatiin karaa misoomaatiin kan deebi'aa jee haala sun naasawaa jira. Garuu gammoo osoo galtummaa hin ta'in waan haasawamaa jirutu hedduu akkasuma hedduu kutee yaada namaa jechuu garaagaraa kan jimaa gamoo kan faree haa ta'u haaraan haalaala hedduudha namni keenya. Tuni haala adda addaa itti ilaalama. Namoota jimaan haaraamii haalii jee osoo
hubannaa takkittiisii hin qabaatu warreen mabuutu jira. Mee warreen tokko viidiyoowwan isaanii wayii talaalan kan namaas ajaa'ibsiisanii jira. Kan akkamitti namnummaan kunu gadi bu'ee akkana jira. Kan jettee atumaanu jechuudha wayii talaaltee ajaa'ibtuutu jira jechuudha. Garuu inni kan akkasii sana maaliif irraa caljaa jechuudha atumarraa gadi aarsa. Waan akkamiitu jira dubbii nama aarsitu jecha namni hin jenne kan jirutu jira. Amma Sheekh Roobii fakkeenyaaf viidiyoo isaa yoo ilaaltan viidiyoo namoota hedduu ajaa'ibsiisu. Kana bira kutee namoonni gadiin akkamitti wanni akkasii sun taa'amee wanni akkasii sun taa'amu osoo hin jedhe irrattis ni eegame Sheekh Roobii waliin ilaala. معهم الدليل دليلة تساوي الإنجيل كحرام جدل جمان معهم الدليل كحلال جدل معهم الدليل لمانو كحلال جدل الرب سندندت كحرام جدل علماء الرب سندندت ولكن علماء كن نجرو أك حواسني ولين دبنيف أك أمني علماء جمان حلال جدل الرب سنيف علماء حرام جدل الرب سنيف علماء كن والجتني بكتوكتي حكمي كان دبر. أنا على كل حال Sheekh Roobii akkuma laata gara Sheekh Roobii viidiyoo isaatis viidiyoo dheeraadha jechuudha. Maali jennaan kitaaba keessatti ni jira wanni kana kun haraamii halaalii jee osoo hubanne warreen akkana kanaa ta'u viidiyoo gadi yooniif laaltis akkamitti wanni kanaa kun hojjetame jettee mateetii waan biraa keessatti laachiti. Viidiyoowwan namoonni gadi hojjetan waan nama ajaa'ibsiisanii hedduu isa kan namaa sunni banan. Kun ammoo diraamaa illee jira kun itti qofni jira ajandaa keessatti namni jechuun gabaata adda jira. Hamzaan maal jechuu jira Hamzaa Ibrahim dhageeffadha sirbarra baasaa Hamzaan inni maali osoo ni ilaalanii ni taa'e sirbaa irratti taphachuu jira irratti fakkaata Hamzaa Ibrahim. Mee waa'ee Hamzaa kana xiqqoo waliin jechaa ilaallu. Hamzaanis akka ajaa'ibaatti jechuudha irratti alaakaanii muuziqaa irratti alaakaanii inni wooma deemaatu wajjin jira jechuudha. Yoo Itoophiyaa ta'e Itoophiyaa wanni ta'e wanni guddina jira namoonni hundi waa'ee takka akkuma inni isaan godhanitti wajjin deema jechuudha. Innis mee viidiyoo isaa kana argaa sirba isaa kanas waliin arginu. halal 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 jimaan halal 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 muka caalu yaa jimaa sin faarsaa xiqqoo hadheessu jabdunaaf laaffisa rabbiyoon kadhadhe itti na dhiheessa barbaade sin dhabu bashbash harargee keessa hoggaraa gaseenii ananii sirra buusa hoggaraa gaseenii ananii sirra buusa buusa. Akkuma jettu ammaan dhala sirba Hamzaadhaa kan daawwannee walitti deemnee kanatti sirbi Hamzaadhaa kunis sirba ajaa'ibaati jechuudha. Wanni kanaa kun akkamii maali yaani namoota hedduu ajaa'ibsiisanii jiran jechuudha isaanis. Hamzaan isaatiin isaa kun sirba jechuudha bakka jitti sirboota garaagaraatiin isaanii waliin uummata waliin deemaa jirudha. Mee ayyee viidiyoo Sheekh Nawaal Yusuf waraabee waa'ee Sheekh Nawaal Yusuf irraa maal dhageessa laata kana kana tursiisaa dheeraadha viidiyoo Sheekh Nawaal. Diisi dubbii gartee haraamiif halaaliichi lafa kaa'e. Tidhiisi. Jimaan bultiin diine diige. Doktorri gaafa gartee dubartiin itti dheeyitee jaarsi kiyya kun akkana rakkoo kanaa qabayyeen jaarsi kiyya kun gartee nuti ilmoo dhabe yoo jeen bishaan isaa laalee bishaan kee qallaa jimaa dhaabe. Caatti qimaallee jaan ni qamaataa jimaa. Ni qamaataa jimaa siyaaraa ni duydaa. Dhiisiree waan kana dhaabuu qabda dawaasii kannuuf. Ja'u moon ja'u. Ja'a moon ja'u. Amma namni jimaa qama usilaa gartee haqa jaartii eegaa. Billah aleek maa haqa walitti himne. Maa ummata kana dhugaatti himne. Akkasirra gurguradhaa ilmaan keessan akka qama'utti hin dhiisina. Hawaasni keenya maaliif haawwan keenya maaliif ilmaan isaanii qaama 18 qaama 15 qaama 20 haati gartee jimaa gurgurtee waan barcaa chirraa jabeestiif waan haayilaandii itti bitatu bishaan itti bitatuu fi waan barcaa qopheessitu malee haadhan dhiisu. Hawaasa kana keessa deemaatii hawaasa kana laala. Hin dhiisu. San cinatti gartee moobaayilii itti bituu qabdi. Inni guyyaa afaan kaayyata. Ayyoon takka gabbaatee alaa jimaa gurgurtee sigala jimaa gurguruudhaan dardara isii 4-5 hin qallabdu kataa'eetuma jimaa qama'u. Kataa'eetuma jimaa qama'u billaa aleeka kan dalagan. Akkana keessa hin jirru. Jiruudhaa kan nuti keessa jirru tun tokkoffaa bultii diigee jira. Diigee bultii mee abbummaan fedhe gartee Bo diduun dandeessu nuti waan puruufitti agarre akkami puruufi agartee jette dubartii 50-80 dhibbaa ol siila kaa'u tamana duubaan dhuftee gartee jaarsi kiyya jima qamaa shiishaa dhugaa sigalee sijaara dhugaa jimaa kanarraa dadhabee hiwaata kan danda'u xaadii dhaqeetiif irraa hiikata jettu hanga qabdi biyya keessaa fi biyya alaa jidduu
سلا دبرتي انترفي قدني دبرتي نقيمتي لا إيش دبي حلالي في حرام بالله عليك dhugaa walitti himuu gaariidha. Ummata gartee dhiiga qabbaneessee bineensi kun bineensa kanarra gartee muka kanarra sa'aa meeqa ta'a ciqilfatee sa'aa 6 sa'aa 4 ta'a bikka takka. Videoon haala kanaan deema kun kan kana waraabe Sheekh Anwar Yusuf jechuudha. Sheekh Anwar Yusuf videoon isaa kun illee viidiyoo akka dheeraadhaati. Garuutu immoo wanni Sheekh Anwar Yusuf tuutu illee gamda kaatu jira ganama hedduu takka keessa jirti. Kanaafuu jechuun viidiyoowwan akkanaa kan dhibbaa kaa'amee hedduutu jira. Gata walichaatti kanneen afaan hojjetaa jirtan galatoomaan isinii jedhu. Guyyaa biraatiifis immoo walitti deebine. Mee osooniif hin kunne dura viidiyoo tokko isinii deebisa. Hangatumaa viidiyoo shararan ishee Muhammad Arreelee hangatumaatti. Jimaan haraami warri jettan osoo hin beeynetti maalummaa jimaa osoo hin beeynetti kijiba rabbirra kaa'uu jirtan. Nama macheessu, nama sakaraansu, farshoo waliin fakkaatu osoo hin beeynetti haraam gootan. Namni haraami jee وهم لما فرامجي تكا معلوم ما جما ولاله تكا همو جيمو من كم نينو هنا فيت مجي وهم لما نمله جما وان حرامي تكا نو من كم نيجي چوما زمان خن جما هفرفمو جرابه جمان كنا كم جمان حرامي ورجو فاجر ورجو بيتي جمان كم نغاما شيكن بيجي جمان نجره شيكن بالفا ارسيفا بيجي جمان نجره ايه غبي خيسنين فانا سي وري بالي تا جمان راده وغدا جمان حرامي jimaan haraami warra jiru jira jechuudha. Jimmallee jira goma. Jimaan haraami maa jechaa oola. Dhufanii olamaa harargee maan gaafannee oollaalan maalummaa jimaa. Jimaatu hin jirre bara ooyiruu isaanii jimaan hin jiru. Olamaa harargee ooyiruu isaanii jimaa jira. Dubbii kanarratti khilaafaat dhufe. Olamaa Suudiitii fi olamaa Yemen jidduu khilaafaat dhufee bara. Olamaan Suudii akkuma Baalee fi Jimmaa fi Arsii kana jimaan qabanii jimaan haraami ma jaattaanii. Olamaan ammoo Yamani jima kana urusanni jima jira ganda sani jima jira ni gorsa Sheekh Muhammad Arreelee arrata jeeru kun gorsa nama hedduu galosoniif gandummaa illee jenne nama tokko gandummaa yoo wallaalee akkuma Suudiidhaa fi Yamanii sirratti wal dhabaatute kana keessa Itoophiyaa keessatti sirratti wal dhabdeen ni jirti jeeti. Sheekh Muhammad Arreelee wal dhabdeen gara lachuutii akkuma Yamanii Suudiitu jirtutti nu jidduu zakaan itti beekan baales namoota akkuma jiraatanitti namoota duruma isaa darasaa isaa taphisee beekte isa karaatu waan wal biyyatee isanii kana maaliif dhaabbanne jibaabaa fi garuu gandummaa jechuudha. Maaliif namni ilmi fi waan doole Kunceesaan nyaatammoo ittesaan nyaatammoo mee midhaan dhalee midhaan nyaatammoo mee maalirraa nyaatanii jee mee maalirraa beektan jee jimaanuma jaammalee nuti hin beeknuu jedhanii duba isin waan hin beekne kamitti haraami jetta